Ashama harkafuun akkam jirtu hordoftoonni miidiyaa qophii sonaartiiti qophii sonaartii koo guyyaa irraatiin sirba taarikuu bal'ataa konkolaataan deeme kan jedhu qopheeffadhee isinii dhiyaadhee jira. Sagantaa kan qopheessuun kan isin waliin turan ayyaantu taayee ogeessi kaameraa kiyya Abdullahi Guyyoonaa waliin jira. Hagaa xumura qophii kootitti nafaana tura. Egaa gara sirba sanaatti utuu isin dabarsiin dura sirbi kuni egaa yeroo baay'ee yeroo ammaa kanatti social media gubbaarratti sirboonni tokko hojjetamanii yeroo an hawaasaaf dhiyaatu ni argama. Sanarraallee ka'uudhaan yeroo namoonni tokko fuudhanii bifa qoosaatti qoosanii kaan immoo amilee kennaniif illee ni mul'ata. Egaa sirba kana kan inarra qopheeffadhee isinitti gadi fidee fi sirbi kuni dhugumatti yoo dubbanne sirba jedhanii fudhachuun illee namatti ulfaata. Kan nama ajaa'ibu immoo ji'oota lamaan kana keessadha kan inni hojjetamee gabaatiif dhiyaate yookiin hawa uummataaf dhiyaate. Yeroo ammaa kana keessatti ji'a lama kana keessatti jechuudha laala otoo ka duraanii ta'e tarii aartiin Oromoo guddannee aartiin Oromoo hin bareedu aga yaadame irra hin geenye jedhamee bira darbuu danda'a. Yeroo ammaatti aartiin Oromoo Itoophiyaa irra darbee Afrikaatti illee mul'ataa jiru. Sanatti sadarkaa sanarratti guddisuudhaaf hojjetamaa jiru keessatti yeroo tokko immoo sirboota badaa akkasii gaafa arginu akka nama tokkootti yookiin akka qophii sonaartii keenya irratti dubbanna. Egaa sirba kana keessatti hanqina jiru dubbachuun dura namni tokko gaafa sirba tokko hojjetu yeroo isaarra gubee maallaqa isaarratti gubeeti kan inni dalagee uummataaf baasu. Egaa hanqina sanallee qofa osoo hin taane kan irratti dubbannu nama kanaan jabaadhu jechuullee barbaanna. Sababni isaa namni tokko fedhii yoo qabaate fedhii qoftillee gahaa akka hin taane sirba tokko gaafa dalaguuf jedhani kennaa sirba sanaan hin qabaani jechuudhaan of ilaalu. Akkasumallee namoonni sirba sana daayireektar godhanii waraabbiin isaa gulaaluun namni moodeliin achirratti illee yoo sirba jaalalaa ta'e illee namni taphatuuf suni kan nama hawwisiisu ta'uu qaba jechaadha. Walumaa galatti sirba kana keessatti yeedaloon, walaloon, waraabbiinsa walumaa galatti gadheedha jechuudha. Bakka wanti namatti tolu yookiin wanti nama saabu hin jiru achi keessatti wanti ofitti nama hawwatu jechaadha. Yoo ta'e shubbistoonnii fi akkasumallee muuziqaan achirratti isaan ittiin shubbisuu jiranii namatti tola. Egaa mee sirba kana dhaggeeffannee walitti deebina. Shakee dubarra kottu kallu dubarra kottu shurrubbaa keenatti bittinneessi dafii lagatti kottu konkolaataan deeme dambaliidha. Shakee dubarra kottu kallu dubarra kottu shurrubbaa keenatti bittinneessi dafii lagatti kottu konkolaataan deeme dambaliidha. Shakee dubarra kottu kallu dubarra kottu shurrubbaa keenatti bittinneessi dafii lagatti kottu konkolaataan deeme dambaliidha. Shakee dubarra kottu kallu dubarra kottu shurrubbaa keenatti bittinneessi dafii lagatti kottu konkolaataan deeme dambaliidha. Ludeera yaa gara jimaata konkolaataan deeme dambaliidha. Shakee boontuu yaantala saraalee konkolaataan deeme dambaliidha. Siifan jooraa siifan ammarmaara. Egaa sirbicha dhaggeeffannee jirra. Konkolaataan deeme dambaliidha. Shaggee lagatti kottu konkolaataan deeme shaggee lagatti kottu akkasuma irra deddeebi'ee akkanuma kan inni jechaa oolu. Achi keessatti illee dhumarratti garaa gidduutti kan mucayyoon jalaa qabdullee jechaadha. Akkana maaltu jedhi siin jedhe akkana maaltu jedhi siin jedhe waan akkasiifaa qabaa jechaadha. Sirbichi walaloomti isaa olaaltanii sirbi tokko akkuma jalqaba isinitti hime gaafa hojjetamuun dura sirbi kuni eenyuuf akka hojjetamu eenyu akka dhaggeeffatu eenyu akka laalu adda baafatanii beekuudha jechaadha. Fakkeenyaaf walaloomti sirba tokko immoo sirba jaalalaallee haa ta'u gaafa hojjetamu walaloon sirbichaa walitti dhufuu qaba. Walaloomti isaa jechaadha. Jechoonni sirba san keessatti sirbamu walaloodha. Jechi sun walitti dhufeellee hiikaa kennuu danda'u qaba jechaadha. Yeroo baay'ee akkan social media gubbaarratti sirboota akkas yeroo inni citee ba'ee namoonni kaan ittiin qoosanii namoonni kaan immoo koomentii gaariidha jabaadhu jedhan illee jira. Waan gaarii hin taane gaarii miti walitti himuudha. Waan gaarii ta'e immoo gaariidha jedhanii walitti himuun gaariidha jechuudha. Wanta gaarii hin taane tokko fakkeenyaaf mucaan kuni kennaa isaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Jaalala aartiif qabuuf immoo sirbuu danda'a sirba kana yookaan namni gaafa inni kliippii kana hojjetu gulaalee daayirekteerri suni waan ta'u yeedaloon isaa sirrii min taane yeedaloon san sirreessuu waraabbiin sirrii min taana waraabbii san sirreessuudha malee fakkeenyaaf aartii Oromoo
namni aartii kana guddisuudhaaf gatii gurguddaatti kaffalanii aga du'a lubbuutti yerootti sagaleeni afaan Oromoo reediyoo cabsa jedhamee afaan Oromoon dubbatamnetti aartiin hin jirretti yerootti sa'aatii tokkoo fi TV afaan Amaaraa irratti charee TV irratti qophiin afaan Oromoo darbaa ture keessa namoonni amma kanatti aartii Oromoo guddisuudhaaf diraamaas ta'uu fi afaan sirbas ta'u wantoota kana hundumaa guddisuudhaaf gatii gurguddaa faarsaa guddaa kaffalanii nuti immoo dhaloonni ammaa kun dhufne waggatii kana xiqqeessuu hin qabnu jechuudha. Maaliif nu nama akka fakkeenyaatti qophiin kenna qophii son aartiin Oromoo yeroo ammaa kanatti eessaa ka'e eessa jira garam deemuu qaba kan jedhu irrattidha yeroo baay'ee kan hin xiyyeeffannu. Maaliif aartiin tokko gurraaf ija uummataati. Sabni tokko aartiin qabu taanaan gurra hin qabu ija hin qabu. Sabni gurraaf ija hin qabne immoo duudhaadha jechuudha. Kanaafiyyuu aartiin saba tokko mul'istuudha. Aadaa san mul'isaa, eenyummaa saba sanaa mul'isaa. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee jechuudha sirboota jaalalaa. Amma sirbi kun fakkeenyaaf sirba jaalalaati. Sirbi mucaan kun sirbuu jiru jaalaladha. Sirboota jaalalaa yoo fakkeenyaaf ilaaltanii keessumatti waan tokko si yaadachiisuu barbaada. Sirba sana wajjin wal qabsiisee tun taane akka barnoota guddaarraa argachuu dandeenyutti sirba gootichaa aartii saba Oromoo qabsaa mirga dhala namaallee gameessa Hacaaluu Hundeessaa olaaltanii fakkeenyaaf sirboota isaa keessatti laal galootoo gullalleen kan tufaa gaara michuu turii galan finfinneedha sila akka jaalalaaf walirraan fagaannu jaratu nu fageessa jechisu jedhu suni sirba jaalalaati garuu ergaa gurguddaadha kan inni qabu jechuudha. Kan biraan illee sirbanni akka miila bakarwaaree achi buuteen kee dhibame akka miila bakarwaaree jedhee sirbe suni sirba jaalalaati garuu bakarwaareen gooticha akkamii akka turee miilli isaa akkamitti akka raacite wantoota seenaa nama yaadachiisaniif nama barsiisanidha jechuudha. Kanaafiyyuu nuti dhaloonni duraan dura jiran kuni gatii gurguddaa aartii Oromootti kaffalaniiti aartii kana gadi fidan. Nuti immoo fedhiif jaalala aartii sirbaaf qabnu irraa kaane aartii kan balleessuu hin qabnu jechuudha. Maaliif uffata achirratti uffatamee ittiin sirbamu kun uffata aadaa Oromooti. Uffata kanaaf gatii gurguddaadha kan itti kaffalame jechuudha. Afaan ittiin sirbamu jiru sun afaan Oromooti. Afaan kanaaf immoo gatii aga du'a lubbuuti kan kaffalame jechuudha. Kanaafiyyuu fedhiif jaalala sirbaa yookiin immoo aartiidhaaf qabnu irraa kan ka'e wayi kennaa keenya malee bakka san dhanne aartii Oromoo xiqqeessuudhaaf gadi buusuu hin qabnu. Maaliif yeroo baay'ee kana jechuu jiru pilaatfoormii amma jiru sooshaal miidiyaa tiiktaakis ta'u FB gubbaa irratti sirboota akkasii kutanii yeroon itti qoosan jira ilaalaa sirba afaan Oromoo ilaalaa yeroo jedhan jira jechuudha. Amma koomentii illee afaan Amaariffaan jala kaa'utti jechuudha. Maaliif aartiin silaa jarri maal barbaadu wanta gurguddaa ilaalamee jaallatamuu qabutu jiruuti. Maaliif wanti xiqqoo mudaa xiqqoo barbaadaniiti ittiin nama quba qabu waan ta'eef nuti immoo aartii keenya gadi buusuu hin qabnu. Maaliif amma asirratti fakkeenyaaf taarikuun wayyoo kennaa sirbaa kan qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu wayim kennaa aartii diraamaa qabaachuu danda'a. Wayi waan biraa qabaachuu danda'a jechaadha. Kanaafuu kennaa ofii barbaadanii irratti hojjechuu. Namoonni immoo fakkeenyaaf namoota akkasii jabaadhuu akka bareedaa hojjechuu jirta wantoota akkasiidhaan amilee namaa kennuun gaariidha. Garuu gaafa namni dogoggortee jirta. Gaafa namni immoo sirrii hojjetaa jirta jedhanii namatti himuun gaariidha. Sirbi kun akkuma jalqaba isinii kaase sirba jaalalaati. Sirba jaalalaan qabanii immoo hirgaa gurguddaallee dabarsuun hin danda'ama. Biyyaafillee taatu namaafillee taatu siyaasaallee jechuudha. Maaliif akkuma jalqaba isinii kaase aartiin calaqqee saba tokkooti. Ibsituu aadaa fi eenyummaa duudhaa saba tokkooti. Kanaafiyyuu sirriitti maal akka hojjechuu jirru maal akka dalaguu jirru sirbi kun eenyuuf akka dalagamuu jiru hawaasni sirba kan dhaggeeffatu immoo anarraa maal barata feedbackiin ani irraa argadhu sirba kanarraa maali jedhanii yaaduudha. Kan biraan immoo asirra waan dabalee jechuu barbaadu yoo jiraate kanaan durallee akkuma kana sirboota lamaan tokko fidee irratti hojjedheera. Keessumatti yeroo ammaa kan ani sirbitoota kana sirban caalaayyuu hanqina guddaa kan inni irra kaa'u namoota mana muuziqaatti sirboota kana hojjetanidha jechuudha. Maaliif wayi sirbi tokko daayikteerii qabaachuu danda'a gaafa sirba waan kan hin beeku jechaadha. Namni waan san gulaalu jira namni waan sana daayirekti godhu jira jechuudha. Garuu yeroo ammaa kanatti sirboota akkasii kun daayirekti qabaa jenne waan qabuun fakkaatu. Maaliif bakkiitti waraabbiinsaa kwaalitiin itti waraabamu sagaleen achirratti moodelii ta'e namni taphatuuf illee
akkanumaanidha jechaadha. Kanaafiyyuu yeroo ammaa kanatti adaraa keessan manni muuziqaa maallaqa qofa irratti hin xiyyeeffatina. Aartii Oromoodha. Afaan Oromoon sirbamu jira. Aadaa Oromooti waan ta'eef iyyuu sirriitti irratti ilaala. Ka sirrii hin taane sirrii mitiiti akkasitti jabeeffadhu sirreeffadhu kottu. Ka sirrii ta'e immoo sirriidha jabaadhu jedha. Ittima dirqama sinillee dirqama keessan ba'a. Nuti gama qophii sonaa aartii keenya gaafa finnee dubbannu dirqama nurra jiru ba'u jirra. Akka orni miidiyaatti sagantaa sonaa aartii irratti sirboota gaarii ta'anii gaariidha jabaadha. Sirboota badaa ta'an immoo hanqina akkasii qabnu jennee gaafa dubbannu nuti dirqama Oromummaa kennaa ba'u jirra. Gama tokkoon immoo aartii keenya ka duraanis yaadachiisa. Ka gaarii gaafa argine immoo gaariidha jabaadha jecha yoo immoo sirba hanqina qabu immoo hanqina akkasii qabna jennee gaafa walitti himnu dirqama Oromummaa kennaa aartii Oromoo keessa ba'aa jirra jechuudha. Gamanumaani taarikuuni jechuudha yoo viidiyoo kun si qaqqabe yaada koo yaada gaariitti naa fudhadhu maaliif sirba kee jibba otoo qabaadhee fi osoo hin taane waa'ee aartii Oromoo irratti aartiin Oromoo eessaa ka'ee aartii Oromoodhaaf gatii akkamii kaffalamee aartiimti jechi jedhu immoo maali aartii keessatti immoo sirbi ga'ee akkamii qaba sanarraa keetan yaada aga kanarratti kan inni dubbadhe kanaafiyyuu yaada kiyya gamuma gaariitti na fudhadhu jechuu barbaada. Egaa qophii sonaa aartii keenya torbanii gara torbaniitti sirboota aadaa akkasumallee sirboota jaalalaas akkasumallee sirboota durii si yaadachiisuudhaan sirboota immoo uummata biratti fudhatama hin qabne akkasumallee ergaa hin qabne yoo jiraatan illee garbaasnee irratti dubbachuudhaan torbanii gara torbaniitti isin biraan geenya. Egaa isinillee yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jala naa kaa'uudhaan akkasumallee viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan akka uummata biraan yaadi keenya ga'ullee nu gargaara isiniin jechuu barbaada. Egaa sagantaa kan qopheessee kan isin waliin ture ana Ayyaantu Taayyee ogeessi kaameraa kiyyaa Abdullahi Guyyoona waliin ture torban qophii sonaa aartii birootiin hanga walitti deebinutti qophii orni miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.